Namni maatiin bira hin jirre, namni jaarsa hin qabne, namni jaarsi irraa fagoo jiru maal qananii qaba. Yogguu jaarsa namaa argee yaadaan qalbii caba. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Tokkoffaa irratti Eid Mubaarak musliimoonni hundi jechuudha. Keessaafuu faamiliin koo warroonni na jalatti argamta. Tiruuwwan kan koo jechuudha. Isin jaaladha, isin kabaja. Koomenti takkaan deebisuu dadhabeetiniin walii galatti viidiyoo tana maruu dhufe. Viidiyoon tiyyattuun taarqaa jechuudha. Shamara lama ilaallatti. Shamara jaarsi irraa fagoo jiruu fi shamara jaarsa hin qabne qofaa jechuudha. Warri jaarsi keessan qaama isin bira jiru ka harka akkanirra kaatanii suuraa ka'aa jirtan jechuudha. Ka duubaan akkana itti maramtanii suuraa kaatanii dhoobaa jirtan akka nu jalaa gora. Ammallee koomentii kan jedhu dhuftanii alhamdulillahi nu jalatti hin xaafina. Hamilee kennaaf hin ta'uu jechuudha. Maaliifuu ammaan tana du'aayii godhannaa jechuudha. Warri jaarsi irraa fagoo jiruu fi ka jaarsa hin qabne du'aayii godhachuu deemna. Isin nu jalaa gora. Hoggaa mara iida hunda yoo akkam xiqqaate namni faamilii ofii irraa fagaatellee sila abbaa manaa ofii waliin gammaduu homa jiru. Kanaafuu anar'aan tana dhiqadhee dibadhee uffadhee dhufuun nagahaa je'eetiniin du'aayii godhachuu deema. Nagaa tokkoffaa kophee xalabadhee qamisii xalabadhee jechuudha. Qamisii xalabadhee wanti dibatan peestaalii tokko guutu wanti dibatan waan qeeshat dibatan mara hin diban shokaa shokoree as ciiftii jechuudha. Kana hundaayyuu fayyadamne maaliif nagaa gisee hunda kophaa dhiqadhee diddibachuun kunillee nagaa yaa rabbi nurraa dhaabi jeetiin du'aayii godhachuu deema. Azjala seentanii jechuudha. Warroonni wal fakkaata wal barbaadaa warroonni na fakkaatan aamiin jettanii jechuudha. Waa hidhi dibatanillee hin qabna duraanii takka malee. Orjinaaliillee jira ammaaf kan mooshi. Laawwan diddibatan baay'ee jira. Duuba gaa shamarran jechuudha. Hoggaa guutuu rabbi nu haa deebisu. Azaanni irratti bahe. Allahu akbar, Allahu akbar. Azaanni rabbi irratti bahe. Kalimaan kun kalimaa haqaatii jechuudha. Hoggaa guutuu hogguu silaan jedhu azaanni rabbi irratti bahe. Azaanni dhumatu walitti dachaana. Azaanni xumuramee jira. Du'aayin teenatuun mustajaab jechuudha. Yaani du'aayi mustajaabiidha. Hoggaa guutuu jechuudha. Isheen jaarsa hin qabne rabbi jaarsati jaalattu ka akka ati feetu haadhas abbas obboleessas kasii ta'u ka waan kaleessati keessatti madoofte hunda si dagachiisu. Isheen hin qabne jechuudha. Rabbi siifaa kenna. Isheen jaarsa hin qabne walii gallee. Jaarsa akka ati feetu namuu waa fedhu qabaa jechuudha. Isheen ammoo jaarsi irraa fagoo jiru jechuudha. Rabbii yeroo gabaabaa keessatti haala isinii mijeessee ka itti galuu barbaadullee rabbi nagayaa itti isin galchee ka ammoo biyya isin jirtanitti akka inni dhufuu barbaadu hawwitanillee rabbi nagayaa walitti isinii qabee haaluma beessee tan afaan nama rakkisa malee silaa namni oolee toolirraan buluu. Rabbi kana hundaayyuu anjaa isinii godhee yeroo gabaabaa keessan rabbi ol isin agarsiisu. Warri jaarsi irraa fagoo jiru jechuudha. Rabbiin hin danda'a ilaa morka warra amma jaarsi bira jiru akkatti suuraa nurra dhoobaaru kana rabbi nu haa baasu. Rabbi nu haa baasu. Aamiin anilleen keessa jira. Kana tana addaan hin baasu malee keessa jira anillee tokkoyyii keessa jira jechuudha. Kanaafuu hundumti kennaa fayyaadhaan nagahaadhaan jiruu biyya ormaa kana keessa jechuudha. Rabbi gabrummaa biyya ormaa tana gahee noonaa jedhu. Silaafuu addunyaan hin guutamtu rabbi nurraa haa guutu yaa faate. Silaa osoo bare abbaa manaa kana wanti jedhanii dubartii silaa manuma wantaatti haa taatu baratu fide. Hundaafuu hoggaa guutuu fayyaa nagayaan qabeenyaan durummaadhaan ilmaan rabbi nu haa deebisuu isiniin jechuudhaaf hin dhufee ko'oon baay'ina jira.
jabbileen takkasii iyyitii ilmooleen azirtii kana hundaa haadan kenne abaaya akkatti uffadhee dhufe maaliif amma waa babbareeteetiin jarkii uffadhee maal jechuun kullee na salache akkuma amma viidiyoon isin bira taa'ee isinitti taasaa jiru kana kaaliqattillee himataa jira jechuudha kophaa kee dhidhiqadhee dibachuun na salacha'ee jira bes na salacha'ee jira kanaafu hundumti keessanuu warroonni akka kiyyaa jechuudha warroonni yoona kushiinaa madaamii keessa dhaabattanii yogguu feesbuuk akkan ol buttan jaarsaaf jaartii argaa jirta yogguu tiktookii seentan jaarsaaf jaartii viidiyoo maaloo jedhan kan argaa jirta warri qalbii isin cabe hundi jechuudha amshiira anilleen kun akkuma keessa mana madaamii keessa taa'ee uffachuu hin dandeenyu dibachuu hin dandeenyu dhiqachuu hin dandeenyu eessaan bakki deemanii hin jiru kanaanuu ammoo maal goona akka mara dubbannaa miti hunda keenya gammachuudha hoggaa kana walitti nu haa deebisu afooyna lillaahi isiniin jedha